Jirra jirtu viidiyoo har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu dhimma taaksii infooti. Taaksii infoon keessan isiniif guutamuu didee kan isinitti deemsaa jiru akkamitti akka itti guuttatuu dandeessan karaa sirrii ta'een isteeppii xiqqoodhaan akkamitti akka itti guuttatuu dandeessan isin barsiisa. Mana keessan teessanii osoo nama hin kadhatin maallaqa tokko osoo hin baasin harka keessaniin akkamitti akka itti guuttatuu dandeessan isin barsiisa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti laayik, sheer, sabiskiraayib gochaa nu faana tu'aa kallattimaan karaa barumsaa. Wali hordoftoota fi kabajamtoota kana argatuuf jechuudha kunoo Google Chrome keessan ni seentan jechuudha. Chrome keessan irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda Chrome keessan yeroo akkanatti isiniif bane Chrome irrallee ta'u browser irrallee ta'u bakkuma YouTube keessan irratti banaa jiru irratti YouTube keessan duraan dursee akkanatti asirratti banaa godhattu jechuudha. Sana booda bakka searchii kanarratti maal jettanii barreessitu adsense.com jettanii barreessitan jechuudha. Kunoo akkuma nan amma asirratti barreesse kana ni argitanii adsense.com jettanii irratti ni barreessitu jechuudha. Karaa isa sirrii ta'een jechuudha. Isteeppii xiqqoon daqiiqaa muraasa keessatti guuttatuu dandeessan. Sana booda hunoo akkanatti fidee as isin geessa jechuudha. Yeroo akkanatti isin fidee dhimma AdSensetiin kan wal qabatu baay'eetu jira. Isin kana keessaa gadi buutanii kunoo asirratti Google AdSense earn money from website monetization kan jedhu kana irratti ni cuqaastu. Yeroo egaan obboleeyyan akkanatti as isin fide jechuudha. Yeroo akkanatti inni as isin fide jechuudha. Mana tax info bakka jettu kana kunoo ishee tana jechuudha. Yoo bakka kana kan dhabdan ta'ee hin jirtu yeroo tokko tokko asitti jechuudha. Yeroo san gubbaa kana dhuftanii qastii tana tuxanii irratti jijjiirtan. Fakkeenyaaf amma yeroon asirratti tuqee kunoo akkanatti deems naan jetti jechuudha. Deems bakka jettu kanatti yeroo tokko tokko action illee isin jedha jechuudha. Rakkoo hin qabu sun karaa biraa isin oofuu osoo hin taane gubbaa kana tuxaniituma akkanatti irratti jijjiirtan. Tax info jedha amma kunoo mana tax info jedha. Sanii hin tuxan jechuudha. Tax info karaa sirrii guuttatuuf kunoo akkanatti asirratti isiniif baha jechuudha. Tole eega akkanatti as dhuftanii jechuudha add tax info nuun jedha. Amma tax info kan kee add godhi nuun jedha. Kanaafuu amma irratti cuqaastu jechuudha. Irratti ni cuqaasna jechuudha. Sana booda kunoo akkanatti nuuf dhufa jechuudha. Asirratti gadi buutanii start from bakka jedhu irratti kilik gootu. Sana booda isiniif banamaa fuula itti aanu qabatee nu dhufa jechuudha. Sana booda jecha darbii keessanii akka isin itti nattan isin gaafata jechuudha. Abbummaa akkaawuntii kanaa isin tahuu mirkaneessuuf jechuudha. Akka kan hattuu hin taaneef jechuudha. Paaswordii keessan itti naqattan. Paaswordii AdSense kanaa jechuudha. Itti naqattanii ani amma paaswordii kiyyallee itti guuteen jira jechuudha. Kanaafuu sana booda maal gootu next gootu. Nextiin jala kana jirti. Next irra ni cuqaastu jechuudha. Fuula itti aanu qabatee nuuf dhufa jechuudha. Isteeppii xiqqoodha jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti guuttatuu dandeessan jechuudha. Akkanatti fuula kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. United States Tax Info jedhee fuula kana qabatee nuuf dhufa. Kan tokkoffarra jiru individual kan jedhu irratti filanna jechuudha. Irratti cuqaastanii akkanatti samaawii irra goota. Nextiin jala isaa jirti. Nextii gootu. Sana booda akkanatti fuula itti aanu qabatee nuuf dhufa ammallee yesii fi nootu jira. Ati lammii United States nuun jedha no jennaan kan biyya keenya waliin deemu no waan ta'eef no jennaan. Kanaafuu jalatti nextiitu jira. Nextii gootu. Noorra eega kaawwattanii otoo karaa biraa isiniin dabarsin jechuudha fuula lama jalatti qabatee isiniif dhufa. Kanaafuu isin kan biyya keenya waliin deemu kan tokkoffarraa kana waan ta'eef jechuudha. Kama tokkoffaa kanarratti samaawii gootan jechuudha. W8 bin kan jedhu kanarratti ni cuqaasu jechuudha. Sana booda gadi buutanii start W8 bin from kan jedhu kanarratti kilik gootu. Sana booda fuula itti aanu qabatee nuuf dhufa jechuudha ni eeggattu. Maqaa duraan moonii nu ittiin guunne san asirratti qabateef nuuf dhufa. Fuula kanarraa kan nu guunnu waa takka duwwaadha. Bakka kanarratti kaantirii jedhu kanarratti qastii fuula dura jirtu kanarratti cuqaasne biyya keenya duwwaa filanna jechuudha. Itoophiyaa biyya jedhamtu ni filanna jechuudha. Maaliif biyya feene yoo jiraannellee yeroo biyya galleellee akka itti fayyadamnuuf yeroo moonii guunnellee biyya keenya Itoophiyaa jennee guunne waan ta'eef akka garaagarummaan nu jalaa hin dhufneef Itoophiyaa ni filanna otoo hin dogongoriin kunoo amma Itoophiyaa filadheen jira. Sana booda jala kanatti nextiitu jira. Isa kana hoo hin guunnu kan jettanii gaafattan yoo jiraattan kuni optionaala duraan ni guutama amma hin guutamu jechuudha. Optionaala ta'ee jira. Yoo feetan ni guuta yoo feetan hin guutanii jechuudha. Sana booda nextiin jala isaa jirti nexti gootu.
Egaan obboleeyyan akkanatti fuula kana qabatee isin dhufa yeroo akkanatti fuula kana qabatee isin dhufe bakki namni itti dogongoro as jechuudha. Namni irra baay'een asitti dogongora. Kanaafuu dogongora tokko malee guuttatuu dandeessan jechuudha. Sirriitti hordofa viidiyoo kana duraanillee isiniif dhiyeesseen ture garuu nuuf hin galle viidiyoon sun irra deebi'u waan jechuun baay'ateef dirqama irra deebi'ee isiniif waraabe jechuudha. Egaa asirratti yeroo dhuftan sanduuqa takkaatu isiniif dhufa. Sanduuqa kanarratti raa'itii gootu jechuudha. Yeroo isin sanduuqa sanirratti raa'itii gootan wanti isin mooni guutan hundumtuu ufumaan itti isiniif ba'a jechuudha. Akkanatti fakkeenyaaf namni tokko tokko bakka Itoophiyaa jettu jalatti jechuudha. Start address bakka jedhu irratti jechuudha. Maal guutaa maqaa poostaa guutaa. Gama gadii sila bakka poostaan itti guutamutti maal guuttu maqaa magaalaa keessa jirtanii itti guutanii jechuudha. Fakkeenyaaf kuni wal jala dabarfatu rakkoo tokko hin qabu. Adreesii irratti poostaa guutanii gama gadii irratti maqaa biyyaallee guutan rakkoo hin qabu. Namni tokko tokko fakkeenyaaf amma Finfinnee jiraate ani magaalaan tiyyaa Shaashamannee ani magaalaan tiyyaa Hararii ani magaalaan tiyyaa Jimmaadha Jimmaan guutaa nama jettantu jira garuu sun rakkoo tokko hin qabu. Garuu poostaan keessan kallattiin yeroo piiniin isiniif ergamu kallattiin namni isiniif fuudhuu danda'uu fi atattamaan akka isin ga'u yoo barbaaddan Finfinnee fi Adaamaa guuttadha magaalaa gurguddoo kallattimaan otoo hin turre isin ga'a jechuudha. Okay ani amma kun asirratti poostaa guuteetiin jira. Poostaan akka itti guutamulleen akkana jechuudha obboleeyyan hin dogongorina. Qubee gurguddaan akkanatti guutanii jechuudha. Dura qubee paa gootanii oo gootanii koomaa yookaan tuqaa gootanii baa guddaa gootanii oo gootanii xaa guddaa gootanii sana booda poostaa keessan haala ani amma asirratti guute haala iskiriin irratti argitan kanaan guuttattu jechuudha. Postal code namni Finfinnee fakkeenyaaf Finfinnee yoo jiraattan 1000 takka guuttu jechuudha. Magaalaan biraa yoo postal code qabaatte inni guuttu yoo hin qabaanne duwwaa 4 guuttanii dabarfattanii jechuudha. Booda gadi buutanii kan isinii hafe town city tu isiniif hafe jechuudha. Town city kan jedhu irratti fakkeenyaaf ani amma Addis Ababaa guuteen jira. Isin yoo feetan Adaamaa guutan bakka poostaan keessan irraa isiniif bahe isintu beeka Adaamaa guutan rakkoo hin qabu jechuudha. Asirratti kan barbaadan ni guutanii ani amma Addis Ababaa guuteetiin jira. Sana booda gadi buutanii kun asirratti postal address bakka jedhu kanarratti raa'itii gootu jechuudha. Yeroo isin raa'itii gootan akkanatti isiniif baha. Jala kanaan lakkoofsa 7 kan dhufu kana waan tokkollee wanti isin tuqtan tokkollee hin jiru jechuudha. Sana booda neextiin jala isaa jirti neextii gootu. Egaan akkanatti fuula itti aanu qabatee nu dhufa jechuudha. Lakkoofsa 3 xumurree gara arfaffaatti ce'uuf deemna jechuudha. Yeroo akkanatti fuula kana qabatee isin dhufe maal gootan kama tokko farra jiru kana no jettanii jechuudha. Kanallee no gootanii bira darbitan. Sana booda jala kanaan neextiin ni jirti. Neextii irra cuqaastu jechuudha. Neextii irra cuqaastu gar fuula duraa fuula arfaffaatti nu dabarsa. Karaa fuula afuraffaatti nu dabarsee jira jechuudha. Fuula afuraffaa irratti illee yeroo dhuftan jechuudha. Kanuma gadii kanarra no fuula lama qabatee isiniif dhufa no kan jedhurra kaawwattanii jechuudha. No irra hin tuqan amma. Sana booda jala kanaan kunoo sanduuqaatu isiniif dhufaa jechuudha. Sanduuqa isin dhuftu kanarratti raa'itii gootanii konfarmi gootan jechuudha. Konfarmi eega gootanii jala kanatti gadi buutanii neextiin ni jirti. Neextii irra cuqaastu gara fuula shanaffaatti nu dabarsa jechuudha. Kunoo fuula shanaffaa akkanatti qabatee nu dhufa jechuudha. Yeroo inni akkanatti qabatee isiniif dhufe kunoo jala kanatti accept waan jedhamtu argattanii jechuudha. Accept gootan jechuudha. Raa'itii itti goota sanduuqa kanatti. Sanduuqa jala jirtu kanatti raa'itii eega gootan get documentaries by post bakka jedhu kanarratti akkanatti ni cuqaastu jechuudha. Eega isin asirratti cuqaastanii akkanatti fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Sana booda neextiin jala isaa jirti. Neextii gootanii karaa lakkoofsa 6ffaatti dabarfattan. Lakkoofsi 6ffaan sartifikeetiidha. Sartifikeetii keenya fudhachuuf deemna jechuudha. Amma kunoo sartifikeetii keenya akkanatti nuuf fida. Sartifikeetii keenya kana daawunlood godhannu eessan daawunlood godhanna kan jettan immoo kunoo gubbuma kana dhuftanii jechuudha. Asirratti barreeffama gubbaa kanarratti qalama diimaa itti isiniif mare kana irratti cuqaastaniituma gadi isiniif bu'aa jechuudha. Daawunlood godhatan yoo barbaachisaa ta'e gara booda irratti illee gadi buufatuu dandeessan eessan akka gadi buufatan booda gara viidiyoo gara dhumarratti isin argisiisa. Sana booda asirratti kunoo confirm bakka jettu kanarratti raa'itii gootu jechuudha. Seera kana ni qeebaltaa eeyyee nan qeebala waan jedhamu sanduuqa san keessatti raa'itii gootu. Sana booda neextiin jala isaa jirti. Neextii goone gara lakkoofsa 7ffaa dabarfanna. Kunoo asirratti ilaalaa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa, 5ffaa
jaaffallee guunnee jira raayitii nuuf godhee jira jechuudha. Kanaafuu amma gara lakkoofsa meeqaati? Gara lakkoofsa torbaffaati jechuudha. Zallaasti macarrashaa irra jirra amma. Kanaafuu isteeppii isa dhumaati jechuudha. Isteeppii isa dhumaa lakkoofsa torbaffaa kanarra yeroo dhufne akkanatti ol harkistu jechuudha. Ol harkistu. Ol harkistanii full legal name nuun jedha. Maqaa kee guutuu itti barreessi nuun jedha. Maqaa keenya guutuu isaa itti barreessinaa jechuudha. Mi'a nama maqaa kiyya guutuu ittiin barreessa kan gaafa mooniin guunnuu jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabdan maqaa gaafa mooniin guutanillee jijjiirtanii kan nama buukii yeroo maallaqa dalaguu jammartan nama maallaqa keessan isiniif baasu buukii sanirra maqaa jiru san asirratti guutanii jechuudha. Itti jijjiirtanii ni dandeessanii jechuudha. Rakkoo hin qabu arseensi keessanii wal simsiiftanii tolee nama maqaa ittiin guutaa jechuudha. Egaan obboleeyyan akkanatti kunoo ani amma maqaa itti barreeffadheen jiraa jechuudha. Sana booda kunoo asirratti ol deebitanii yes I am kan jedhu kana irratti ni cuqaastu jechuudha. Kunoo ani amma yes I am godheetiin jiraa jechuudha. Egaan duraan akkanatti isiniif hin dhufu obboleeyyan jechuudha. Seerri bara 2003 baay'ee jijjiiramee jechuudha. Kanaafuu egaa maqaa keessan guutuu barreessitanii yes I am gootanii ol deebitanii sanduuqa kanarratti raayitii gootu jechuudha. Sanduuqa isa lakkoofsa 7 jala jiru kanarratti raayitii ni gootu jechuudha. Sana booda gadi buutanii submit bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Submit godheetiin jira nama. Egaan obboleeyyan eega isin submit gootanii kunoo akkanatti fuula kana qabatee isinii dhufa. Fakkeenyaaf duraan yeroo lakkoofsa 7 xumurree submit goone approved nuun jedhaa jechuudha. Sirriitti yoo guunnee jechuudha. Amma immoo paaspoortii yookaan manjaa fi kaardii waraqaa eenyummaa keenya haaraa isa guyyaan irraa hin dhumin jechuudha. Akka itti guunnu nu gaafata. Hiqaamaa namni qabdanillee hiqaaman fudhatuu ni danda'a jechuudha. Hiqaamallee isin irraa ni fudhataa jechuudha. Kunoo asirratti dubbistanii waan jiraa hunda adda baafatuu dandeessaniin isiniin jedha. Hayyama konkolaachisaa manjaa fi kaardii yoo qabaattanillee paaspoortii yoo qabaattan ni guuttattaniin rakkoo hin qabu. Amma asirratti akkanaan paaspoortii itti guutuu na gaafataa jechuudha. Kunoo asirratti submit documentaries naan jedha. Upload bakka jedhu kanarratti tuttanii gaalaarii keessan keessa yeroo inni isin geesse deemtanii paaspoortii keessan fudhattan faayilii filattu bakka fotoon keessan jirtu ni deemtu. Amma faayil keessa jira waan ta'eef achi keessa deemeen fudhadhee isin deebi'a. Egaa obboleeyyan akkanatti yeroo inni gaalaarii keessan keessa isin fide gaalaarii keessan keessaa nama suuraa barbaadu irratti select godheen jira. Raayitii irratti gootanii sana booda gubbaa kanatti ol baatanii kunoo select bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Footoo fudhattanii dhuftan kunoo amma ni argitanii barbaadaa jira jechuudha. Footoon kiyya upload ta'utti jira waan ta'e asirratti isiniif baasaa jechuudha. Yeroo upload irratti gootan ni eeggattu. Kunoo amma kallattiimaan save naa ta'ee jira jechuudha. Footoon yookaan paaspoortiin kiyya asirratti save naa ta'ee jira. Sana booda gadi buutanii jechuudha. Gadi buutanii submit documentaries bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Fixxanii jirtu amma xumurtanii jirtu. Asirratti ni cuqaastu walumaan eegne jechuudha. Egaan obboleeyyan eega xumurtanii kunoo akkanatti isiniif dhufa jechuudha. Amma xumurree jirra jechuudha. Waanuma hundaa'u raayitii illee nu godhee jira xumurree jirra. Amma maaltu nu hafe goo'iit bakka jedhu kana akka nu bakka taaksii info irraa guunne sanitti akka uf duuba nu deebisuuf goo'iit jennee keessa seenna jechuudha. Goo'iit godhee jiraan amma. Waaw obboleeyyan kunoo amma bifa kanaan akkanatti approved nuun jedhee nu guutamee jira jechuudha. Bifa ajaa'ibaatiin bifa hin eegamneen kunoo asirratti akkuma argitan kana guutamee naaf guutamee jira jechuudha. Approved naan jedhee jira jechuudha. Karaa sirriitiin hin guute waan ta'eef egaan isinilleen akkanatti karaa isa sirrii ta'een guuttatuu dandeessan jechuudha. Ani amma kana guyyaa 3 keessatti naaf deebise jechuudha. Viidiyoo addaan mureetiin deebi'ee isiniif waraabe walirratti jechuudha. Guyyaa 3 yookaan guyyaa 7 takkallee taa'uu danda'a jechuudha. Akkasitti isiniif deebisaa hin jarjarina isin irra deddeebitanii maaliif approved naan jedhuu dide jettanii irra deddeebitanii hin guutin akka guunnaan inni nu bakkuma in revenue jedhu sanirratti yookaan in progress isiniin jedhan progress keessatti ilaalamaa jira isiniin jedha. Yoo fudhatuu baate innoo diimaa isinitti argisiisa jechuudha. Yeroo diimaa isinitti argisiise bifa haarayaan akkamitti guuna kana akkamitti irraa delete goona jettanii kan rakkatan kan reefu gara booda irratti isiniif hima isiniin jedhe sani kunoo bakka approved jettu tana fuula duratti jechuudha. Dileetiitu jira amma kiyya hin jirtu yoo dogongorate dileetiitu dhufa. Bakka sanirratti delete irraa gootan sana booda yoo irra deebilleen guuttan isiniif hin guutamu eessan akka guutattan isin argisiisa moo jala kanatti gadi buutanii kunoo asirratti submit new from bakka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan
kan duraan isin asirratti itti yaalii gootan hundumti isaatu ni haqama jechuudha. Guutummaan guutuutti bifa haarayaan akka isin guuttan isiniif karaa banaa jechuudha. Egaa obboleeyyan barumsi narraaf qabadhe asuma irratti raawwata akka isiniif galu abdiin qaba. Waan isiniif hin galin komentii jalatti barreessaan isiniin jaaf. Viidiyoo kanallee laayik sheer gochuu hin dagatina. Bakka gurraattii tanallee nurraa diimessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Sabiskaraayib akka gootan jechuu kiyya. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.